keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii. Ifati ulfata jireenya tatama Ifati ulfata jireenya tatama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadama eebbifamoon martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fira fiyoonanii Baga gammadanii Namni keessa oolaa Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Beektotaati hayyuu Baga gammadanii Akkoo faakaakayyuu Baga gammadanii Eebbifamoon martuu Baga gammadanii Baga gammadanii gammadaa sirba gammachuu keessanii gammachuu keessanii. Eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii. Ifati ulfata jireenya tatama Ifati ulfata jireenya tatama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadama eebbifamoon martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fira fiyoonanii Baga gammadanii Namni keessa oolaa Baga gammadanii Baga gammadanii Baga gammadanii Beektotaati hayyuu Baga gammadanii እንኳን ደስ አላችሁ መልካም በዓል መልካም የሥራ ዘመን Thank you sama corona arran eebbifamee baga gammanne baga gammanne namoota fakkaataniif namoota akka eebbifamee fi maal dhaabbas nagumaa fi gammachuu isaan akka kana wajjin agarra baga gammadanii baga orbaanu gammannee itti orbaanu isaan abbaa keessa guddaa isin dhagamee eebbifamuu ishee kan arguudhaaf gammachuu ishee arguudhaaf gammachuu guddaa ishee dhagamee akkan haala gara barsiisuu dadhabbii fi maal maal ishee dhagamee sababa gammachuu kanaa dagattanii jirtu jechuudha.
aga dandeenyetti gaa barsiifne gaa aga dandeenyetti aga dandeetti rabbiin oolame asin geessanii asin geen kanaaf balatamaa isin jenna intarviin keessaa caccarbatti har'a sintanii laata baga maddeen bulchuudha maqaa keessan irraa kaatanii dhaggeeffattoota kanaaf maqaa keessanii fi dipaartimentii Muktaar manaajimentii irraa turtii waggaa afurii booda irra eebbifamtanii jechuudha. Ishii gammachuu sitti dhaga'amee fi turtii kana keessattis mudannoo illee yoo qabaatte akka dubbatan baay'ee carraa rabbiin nagaadha jireenya guddaa rabbii jala ta'e dabarsuu barbaada maatii biyyaa fi rabbi isin galatoomanii carraa hojii boqonnaa lamaffaa boqonnaa gaarii siif haa ta'u jennaa jechuudha. Uummaadhaan haasa'uu barbaada ummaa immoo teessan eebbisuuf as argamta gammachuu si qoodachuuf gammachuu gamta akka akkasitti dhaga'ame osoo nu ibsitanii. gammachuu isii bira humne achaaf dalleedha gammaduuf lubbutti irraa haroora kanaan ga'uudhaaf galma. Haroora kanaan ga'uu keessaniifis baay'ee isiniif gammadanii jirtanii gammannee jirtu. Kana birachi kunneen habiraatu duubatti gammachuu guddaan nutti dhagame irraan ta'a. boqonnaa hojii ishii lammaffanii nama bareedaa ta'uu carraa hojii abbaa manaa Barat Warqiiti asitti argamtan ishii biratti ishee eebbisiisuudhaaf gammachuu ishii kana arguudhaafis hagam takka akka gammachuu si dhagaamtee fi baruu barsiisuu keessatti mudannoo jirtu hunda osoo nu ibsitee dhaggeeffattoota kanaaf. Guyyaa irraa kan guyyaa guddaadha. Guyyaa haalaan itti gammadeedha. Anillee isinis maatiin keenyallee guyyaa haalaan itti gammachuu guddaan nu dhagame. Maaliif ifaajee lafaatii guddaadhaan guyyaa irraa kana waan keenyaaf har'a gammachuu guddaan nu dhagame jechuudha. Maqaan kiyya Sudaalee Aadamiin jedhama. Dipaartimentiin akkaawuntiin jira. Guyyaan irraa kana arguudhaaf gammachuu guddaan na dhagahama. Garuu kana arguudhaaf lafaatii waa hedduu keessa dabarreeti. Kana arguudhaaf har'a maatii kiyyaa fi firoota kiyyaa fi hiriyaatti kiyyaa wajjin kan hin argee gammachuu guddaan na dhagahama. Namoota si fakkaatanii fi maatiilee namoota barsiisaniifis maal dhaamtaa? Hundaafuu namni yoomiyyuu taanaan bakka guddaa ga'uun kan qabu haroositee namni hundi bakka kana ga'uudhaaf hedduun isin sawwaa bakka kana ga'uudhaaf garuu namni hundi yaadadha. Lafaatii iddoo keessa dabraadha gammachuu kana argaadha ana wajjin qottaadha. Yeroo asirraa baatetti amma eebbifamtee jirtaa qophooyitee jirtaa fuula duratti uummata kee hagamte waan barateen tajaajiluuf qophii qabda. Uummata guyyaatti mana ammaan kana lafaatii kana argee bira qotetti isaanillee gammachuudhaan karaa sirriitiin isaan tajaajiluudhaaf hedduun hawwii guddaa qaba. Galatoomaa jennaa carraan lammaffaan carraan hojiidhaa carraa gaarii siif haa ta'u yeroo gaarii siif jennaa galatooma. Ayyee isinillee galatooma. Jalateetiin siftee eenyu isaan? Warqee Muktaar. Ishee sadii falli arrabu gammachuu isaanii arguudhaaf gammachuu guddaa isin dhagaamaa jira. Baruu barsiisuu keessatti dadhabbii maaliif nama dhagaamaa ture gammachuu kana argan yeroo argitan ni dagaggu jechuudha. amma guyyaa waggaa 10 guutuu sadarkaa turte waggaan kanaa dadhabbiin baay'ee guddilee ammoo na keessaa badee hawwiin biraan bira qabaa jirti. Fuulduraaf ijoollee hafteellee karaa kana qabsiisee fuuldura osoo itti fufaa jira. Maatii akka keessanii ganaa ijoollee barsiisaa jiraniif maal akka dhaamtan asirratti? Maatiin waan nuti taphillee gaafa laafni gammachuu guyyaa kana yoo ilaalan ganaa ijoolleen horii jalaa fi waan adda addaa gurraa bilisa taate barumsaaf akka ulee isaa qabdu. Dhaamsan barbaada. Galatoomaa isin ijaa. Waggaaf guyyaa kana arguu isaaniitiif hedduu natti gammachiise isaanii baga gammadan. Gammachuu isaanii arguudhaaf baay'ee gammadanii jirtanii ishee namoota akka ta'eeti obboleettii isaanii eebbisuuf firoota eebbisuuf asitti argamaniif hundumaanuu maal jettaani? Kaniin jedhu barbaade baga gammadan baga guyyaa firii maatii keetii argitan jedhanii akkasumas warreen guyyaa har'aa eebbifame kana warra carraa hojii rabbii isaanii jedhanii akkasuma beekamu.